jaalala sobaa jalqabdi moo soba ta'uun isii boodarra beekamti. Akka gaafi ititti dubbanne boodarra beekamti. Ammoo namicha biratti jalqabuma beeka inni. Inni kan nama sobu sun jalqabuma beeka. Atillee boodarra osoo miidhamin illee beekuu ni dandeetta adeemsota isaatiin. Tarkaanfiilee inni fudhatuun namni kun soba ta'uu jaalala sobaa jedhan sanii si dhiyaachuu isaa faayidaaf si dhiyaachuu isaa waqtii muraasaaf si fayyadamuuf si dhiyaachuu isaa yeroo adeemsa keessa beekta. Fakkeenyaaf wantoota guddoo adeemsa keessa ati beekuu dandeettuun inni durayyuu ni beekaa jennu mataa ofii amansiisee dhiirri tokko natti hima jala muree isin hima dubbii tana qajeela dhageeffadha yoo feeta waraabadhallee wanti dhiira tokko ati beekuu ni dandeettu keessaa isin jalqabaa akka namni kun si sobu jiru akka namni kun yeroof si fayyadamutti jiru wanti jalqaba ati beektuun keessaa dhiira ta'ee si jaaladhe jedhee si dhiyaate ka afaan isaa keessa bultii waliin ijaaranna jechi jedhuun baane tokko jedhu. Gaafuma dhufu si jaaladhee malee maaliif si jaaladhee bakka duwwa waan si jaalateef bakka duwwa si jaaladhee na jaalatte matana beektaatillee si jaaladhe tanuma beekta. Oma jaalalaa si faarsa si maraadhe ma jedha inni. Tanuma mataa kan keessatti dibbeedha yaa oola jechuudha. Na jaalatamatu maqaa. Maaliif na jaalataati illee uf gaafachuu si irraanfachiisa. Sanumaa uf gaafachuu si irraanfachiisa. Innaa si jaalachuu innaa jechoonni isaa mi'aayu gaafi matana uf gaafachuu si irraanfachiisa. Ammoo mataa kee keessa wanni jiru namni kun abbaa manaa kiyya ta'uu deemaa abdiin akkasii si keessa ni jirti. Ameenuma jettuun daatu ameen. Hundinuu haasofni isaa tokko illee ka darban hin jiru. Ammoo inni kaayyoon isaa waan barbaadu san argatee si darbuudhaaf qophii. Dhumarra gaafa si darbuu fedhu jecha inni sitti himu tokko jira dhugaa walii himna. Maa dura si fuudha siin jedhee jira. Wal baranna yoo walii taane si fuudha siin jedhe malee siin jedha. Naan taane deemi kaayaa siin jedha bas. Waan barbaadu san argateera inni. Amma dubbiin bakki itti hattuu qaban garana tasaa ta'e dhageeffadhu. Maal kolfitaan koomantii dhiisi. Araada na hojiirraa. Dhagaye. Hattuu iddoon itti qaban akka negati nu hafte amma na dhageeffadhu. Namichi si jaaladhe jedhe. Waa'ee bultii waliin ijaarachuu tokko sitti himne. Si jaaladhe jedha guyyarraa jechi inni si ol darbatu. Waan onnee nama dhaabaati. Gammachiisuu irraa mirqaansuu irraa jechuudha. Ammootu yoo lafa fagoo fakkeenyaaf ta'ammaan tanaarraa yoo dubbanne fageenya walirraa jiraattan dantaan isaa waan tokko qofa. Dantaan isaa haga callaa sirraa ilmatu qofa. Fageenya yoo walirraa jiraatan yoo ati isarra jiruu wayyooftoo keessa jiraate dantaan inni si barbaaduuf akkasis si jaalateef akkasis si taasayuuf haga kaasha sirraa xapxap godhu qofa. Xapxap. Takka jedhi san qabadhu. Lammata. Takka jedhi san katabadhu. Woggaa hagana daladdee naagaltaami abboo hin fedhu an ammaan tana naagali ammaan tana gadi bu'e dhaban akka ati hin galleen beekaa beeku ammuma gadi naa bu'e ati ufii bu'uu irra jetteeti waa buuftaaf laal maallaqa achumatti ati illee na jalaan ariifatini hagana dalagee gala
Maaloo andala gadhiilleen keetuma gara na jijjiiramte dubbiin. Nama don tokko illee seentanii eegame amma karaa gastiirra hin jirru. Wama buufti inni kaayyoo pilaanni isaa durayyuu tanaa mire dhaga tana fuudhee bara ati waan kanallee harka gabaabsitee arge bilbiluma jijjiiraa hin agartu. Ka ollaa keetii dama Maammadoon balaa hantuunni hamaan ka dantaa lama fayyadamu dantaa lama mallaqa qabaattus mallaqa kee. Waanuma cufa keetu jechuudha. Ama maqaa dhabu atiin qaanfattaa amma yoo maqaa dhabu waanuma cufa keetu ka ollaa keetii barbadeessee dhabama jechuudha. Barbadeessee hattuu akkamii qabda tokkoffa ka fagoo jiru suni mallaqa sirraa barbaannaan hattuu sun jala murii eksiirra kaayii biraa deemu tokko. Mallaqa sirraa barbaada taanaan sun hattuu eegsii marra kaayii nagaatti inshaallah si haa baasuun jedhe jetteetuma eegsiirra keetta. Tokko. Kan ka ollaa keetii kuni gaafa inni waan biraa siree irratti affeeruu miti. Inni nama islaamaa ta'ee harkumaanuu si salaamee haagi wal ammachuu jettan tan. Achumaanuu bahe kun si fuudhuun deemu katabadhuma si hime. Kun si fuudhuuf hin deemu. Kuni si fuudhuuf hin deemu. Maaliif? Maaf si fuudha? Karaa rabbiititti illee karaa diiniititti illee si fuudhuu hin danda'u. Wanni inni deemaa jiruufi daangaa rabbii cabsaa deema guyyarra. Dhaga isii dhumaa cabsee keessaa ba'utti isii dhuma. Laa taqrabu zinaan tunuu jedhan bara olomaayii yoo dubbatan ittin dhiyaatina malee ittuun dhiyaatina. Itti dhiyaachuun maal fa'a? Harka salaamu. Dhungachuu. Achirraa akkasumatti achi deema jechuudha. Takka irraa yaase kaa jedhe Jaafar Ali. Kun ilaale hattichi gaafuma inni harkuma si salaamuuf sitti hidhate hatticha ho'aa ta'uu isaa hubattee abbaa kiyya na jaalattaa mi'ee achi fuula fagoo san dhaabadhu karaa halaaliin karaa diiniitiin kottu sisimadha yoo nama sii ta'u taate inni tarkaanfii achi fuunaan eksiirra kaayadha. Antan hagasuma isinii fixa. Wanni biraa wanni hedduu jiraachuu danda'a. Hedduullee naa ta'uu dandeenya. Tanarraallee yaada keessan itti nuu iba'aati. Yaadan qabu. Neet. Asittuu araatan jira. Maaliif? Maaliif? Maal jechuudha? Maaliif aartaa? Ama qabaleen nama meeqa si bira jira? Qabaleen nama dubbata ka hoddoom sadii bira jira wallaahi. Hoddoom. Kan ana bira illee nam 50 jira. Nam 180tti dhaamsi kun naa dabruun kiyya alhamdulillahi rabbil alamin. Waan beenu irratti himuun dirqama keenya. Laki wanni sitti aareef amma dhaggeeffadhu ifirran dhaabaa jira mallee akkasuma jira dhaggeeffadhu. Dhaabu. Jira dhaabu. Ati amma fakkeenyaaf wanta akkas gaafadhu. Gaafadhu. Nama tokko jaalachuun dhorkaadha. No, dhorkaa. Dhorkaa miti. Bareeda. Tanama isa gaafadha jira. Dhaabtaan gara ijoollee. Itti fufiyaa. Dhorkaa. Ammoo beektaa? Inni illee nama jaalate san suutuma jedhee afaan kabajaatiin afaan nagahaatiin ofirraa deebisuu mirga isaa ta'ullee dagatin hagaa. Mirga isaa irraa muranii bitan subhanallah. Bitintirsi haa godhu bitintirsi haaya. Fedhiin kan kee
fedhiin ati qabdu mirga nama biraa cabsuu akka hin dandeenye hubadhu. Akkasii miti laa. Waan ati feetu argachuuf jechuun waan ati feetu argachuuf mirgi nama biraa kabajamuu qabu jettee hin fudhatin. Hawwinaan guutuu baaduu qabeenya uummata saamaa jira obboleessa kee. Jechuudha. Akkuma ati fedhii qabdu beektaa namichi sunillee fedhii qaba. Maal jechuudha maali? Afaan Oromoo sabeetu akkanatti gadi irraasan kaasee Afaan Oromoo baa. Afaan Oromoo loqoduma Oromiyaa tana guutuu yoo ati dubbatte tokkollee kan wallaalu hin jiru. Akkuma feete dubbatte. Dubbatte. Ati amma fakkeenyaaf dhalaatti akkasii jaaladde yoo jette oo siin jette maal jettaan? Mirga isii. Mirga isii suutuma jedhee laala akka isiin illee qalbiin isiin jalaan cabne. Akka amma booda jaalalti irraan bannetti akka amma booda illee dhagee akka amma booda illee jaalachuu dandeettutti dhageeffadhu akka amma booda illee jaalachuu dandeettutti suutumaan tasgabbeesseenii akka laal kubbaa takka yoo qilleensa gubbaa dhuftu beekta akkasumatti hin dhiitanii suutuma miila jala qabdee lafa gabbuufta beekta lafa gabbuufteetuma. Suutaan. Waan siin jedhu. Isin yoo nama tokko jaalanne jettaniiti. Namni sun rabbi isin haa jaalatu jedhe. Maa dubbiin sun isin hin taane. Rabbi osoo si jaalate namichi sun illee si jaalata shakkiin godhin. Dhaggeeffannoo. Jaalala rabbi baadde waan laala obboleessa kiyyaa adii sadi beektu cinaarraa beeknaa beekna geetiin. Rabbi si haa jaalatu jee. Sin jaalata namni rabbi si haa jaalatu jechuurra namni san jecha kana naa deebisurra akka rabbiin na jaalatu ajaja rabbiin geessan godhuudha. Rabbi na jaalatu si galtee hirmaan gabu. Tayyib karaa rabbi tana jaalatu karaa hedduudha fakkeenyaaf ajaja waan rabbiin na jaje waan rabbiin jedhe rabbiin na jaalate rabbiin bala maaliif ama barnoonni keenya kaadhaa isinii galee isbii keenya mee koomentii barreessaa isinii galee diskaawuntii isinii godha dhaamsa xiqqaa wayii diskaawuntii isinii godha. Namoota laal addunyaa tanarraa abbaa manaa ati jaalattee itti dhufte caala kan inni si jaalatee sitti dhufe akka irra si caalullee hin dagatin. Karaan inni sittiin dhufu suniin akkuma amma reefuu jenne kanallee ta'ee namni bakka hedduu wal jaalachuulee danda'a. Bakka hedduutti wal jaalachuu danda'a. Keessaa ka bakka tokko wal jaalatte yeroo kamuu ofirraan dabarsi. Namni bakka hedduu wal jaalachuu danda'a bakka hedduutti. Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. An naman hin jaalanne kana jaalatu jireenya kiyyaaf hayaata kiyyaaf jee naaf tola jee itti yaadhee hojii jiraachuurra naman an jaaladhu ba'aa umrii ba'aa isaa baadhachuu naas. Namni ati jaalattu laan namni ati jaalattu ba'aa si guddisa namni inni si jaalate immoo ba'aa sitti hin guddisu beeka ba'aa jireenyaaf. Namni jaaladhu baadhadheef hojii jiraachuu naa hojjeta maaliifuu amata dheeraa tokko as gubbaan jiraadhu. Yoo xiqqaatte 30-40 kan akkuma beeka diidamillee kan bakka jireenya ammaa gabaabaadha. Jiraacha rakkadha jee warra jiraan nyaatan jedhan Oromoo. Naman jaaladhu ajjubrii biyyaa gafa dabarsuuf fadha malee jaallatee jireenya kamii barbaadu. Kan hundaafuu rabbii waan ta'uuf waan laal. Usmaan keenya waa si gaafadhame. Ati amma dubartiin akkasii jaalatti. Na jaalatti. Tajaalattuu jiraachuu feetamu. Laal maqaa qofa naa deebisa. Tajaalattuu jiraachuu feetamu. Tajaalattuu jiraachuu jaalattuu wajjin. Taanillee jaaladhu ta'isiinis na jaalattu. Lameen irraa takka naa deebisa. Namuu jireenya salaatee fi barga gaafuma duraatu inni si jaalate dirqamtee waan itti heerumtuuf hin jiru bara. Sila jaalalti kan namaanitti toltu garuu kasi jaallatte feetamu. Ati jaalatte feeta lameen kanarra. Gaafuma duraatu dubbiin kiyya barka ammaa kuullee waan xiqqoo misunderstanding jiru na fakkaate wal dogoggoruun. Nama dhiiraa ka inni si jaalatee laalee si hubatee
si dhufee akka si jaalatullee si himee karaa itti bultii si waliin ijaaratu deemte si wayyaa. Dubri tamiyyuu ta isiin nama wayii ilaaltee jaalattee isiin itti dhufturra osoo jaalachuullee mirgas qabduu shari'aanis eeyyamuufu. Ka ofii argitee jaalatte sanirra ka inni isii argee isii jaalatte san yoo filatte irra sirriidha. Irra isiif gaari. Akkamitti obsa ofi gadhiisi. Ka siifi xakaa dubbii bayan dhoorganii baatu gala dhoorgana uf jedhe obsi. Laal dhageeffadhu ka. Namichi kun si filateemi. Namicha si filate kana duraati hin beeytuuyyuu bar hin beeytuuyyuu. Jaalachuu dhabuu waan biraa hin beeytuuyyuu dura. Isa si dhufeemi. Namicha kana ni baratta. Haga inni si jaalate oluu isa jaalachuu dandeetta. Haga inni si jaalate oluu. Kanaafi karaa irra argamsiin jedhee barana asiin durallee karaa laal karaan asiin namni karaa kana goree asiin dabruuf jiraa siin jedhe karaa kanarratti argamnaan eenyu walittuu jaalatamtuun talaati. Kuulleen faatillee hedduun keessan jechuudha. Jaalalta kaasa qabdee beekti. La ilaha illallah. Na qabdee mi harka na cabsi. Sila amma soggoota akkasii cabsite. Laal harka san laal asuma fuudhee dhageeffadhu harka na cabe san laal asuma fuudhee fayya jechuudha. Kitaabni walii galaa kun naaf hin ta'u beektaa xabiyaa diggatu. Ani gowwaadha. Ani gowwaa ka barummaa harki kiyya cabu. Namoonni gariin akkam dhalaa akkasii jaaladhu jaasiifillee hin jenne. Dhalaa akkasii jaaladhu jechuun hin danda'amu. Jaalaltii tuni akka tasaa si dhufti fakkeenyaaf. Akkuma ijaarratti akkana seenaa bara waan addunyaa jirtu haasa'u jirra waan kitaaba irraa ta'e miti. Silaa dhugaadha tomadiin qabduu fi taaqlaaqa bareedaa qabduu fi maarree suni saduun gidi maarreeti jaan. Jaalalti tuni akkanuma laaltee wallaa sitti hin kajibu akkanuma laaltee toma kana uusi godhachiiftu jira obboleessa kiyyooti gosa meeqa garra jaalala yoon akka jibeette malee. Garii ammoo. Atama meeqa garta. Lakkii jechuun hin argeenye malee hin argeenye hin qabdeen takkaame. Gosa meeqa agartaa yeet. Siqamnaan agarte barboonni waan akkana waan ijaan mul'atu silaa taate nama walirra achi ilaalee argaami. Gosa meeqa agartaa ta'a. Dhaggeeffadhu jaalala ijaa jaaleeti jaalalti ijaa sun sirraan turtu si galtee sitti hin furtuusi. Si gootee si maraachifte kana laaltee ta'uu bakka harkuma tanaaf dheebotte dhaguma fayyaa gisi dhalaa maalummaa isaa barte itti raajista bakka si galtee maalummaa isaa gisi garte maalummaa isaan beektu sun. Jaalalti qabu akkanuma laalteeti qabamtee waan takka qabeenya isaan laaltu bareedina isaan laaltu har tokkorraan jaalattu walumaa gala jaalattee jaalala dhugaa takka jaalattu galtee. Kana jiran beeku sanii jira. Duuba obboleessa kiyya akkam jaalalti bootaan alta jaalaltii fi mootummaa mataa ifi qabdi. Isii hogganuu jaalalatee situ boota iddoo laallata malee jaalalti bootaan laaltuu jechuun hin danda'amu. Allah. Kata bila sinima je. Naamani anis wayi sitti hima. Yoo bultii akkanuma akka jaalalti sin wallaa usmaan kan jaalalti osoo hin qabne bultii tiyyaaf ilmaan kiyyaaf bakka laalettee laaltee yoo fuute malee osoo jaalalti sin qabin ni jaaladhee itti jaalaliif qabsiisuu hin dandeessu. Fuudhaaf garuu laallachuu dandeessa. Heeruuf laallachuu dandeessa. Jaalalaan irraa qabamu abbaa feetu muka fikkeessu jaalalaan qabamuu hin dandeessu. Taga egaa. Ukti dubbii takkatti muftaati jiruu ta'e guutuu yoo hin dagan. Addunyaa kanarratti ilmi namaa guutuun umrii isaa guutuu cinqiin fixutu irra baay'ee moo umrii isaa guutuu cinqiin fixutu irra baay'ee hedduu moo ka umrii isaa guutuu gammachuun fixutu irra hedduu. Ka cinqiin fixu irra hedduu addunyaa kanarra. Akkana. Akkana akkas. Akkas
Thank you very much. Bartanaafu beektaa hayyuun talaa jennee bartanaafu bara of cinaa si teessifnee haasofnaa bara. Ayyo. Nama cinqiin addunyaa tana fixu turre hedduu. Akkam godhee fixee cinqii tana akkam godhee fixe. Akkam godhee fixe ni danda'e. Danda'eema baadhate. Danda'eetuma baadhate. Dhuga. Ammoo yookiin guyyaa qiyaamaa cinqii danda'ee baadhate saniin ittiin badhaafamuun isaa shakkiin qabaatu. Ittiin badhaafamuun isaa. Cinqii tana hoo rabbitu isa fide moo ofii fide yoo jettee kalaaltu taate harki 90 olii ofii fide. Akkamitti? Akkas. Wallaahi rabbiin karaa cufa lafa kaayee fi kanarra hin deemin. Kanarraa gor. Karaan addunyaa tanarratti illee toltee akiratti illee ittiin badhaafamtu kana osoo jedhuun ufumatu. Akkan laal korot. Maalirraa madde kun ammootu tokko inni guddaani wallaalarraayi. Guddoon wallaala. Inni lammata nafsiyaa ofii tana haada itti godhuu dadhabu. Nafsiyaa ofii tana. Fakkeenya oma xiqqoo haa kaafnu. Oma xiqqoo maatiin kennallee nutti meellee nu dadhabu jechuudha. Baradhu jedha maatiin kan keessi barsiisuu fedha qaba maatiin kee. Ati anaafati yookiin daftara fudhanneeti boolla jeedalaa oollee ofirraa kubbaa dhiitaa oolleeti galgala barataa fakkaannee galla. Tarabbiitii miti ilaalta namni sii himu tana xiqqeenni kan kee irraa akka maatiin kee fedhu sanitti jabaattee barnoota keetiin cimtee barattee yoo jette ufdurri kan kee maali? Ufdurri kan kee nama cimee hojjateef ufdurri isaa gammachuu. Nama cime yoo waan badiin hojjatin yoo waan booda yakkamaa isa taasisuun hojjatin nama cimee hojjateef fuuldurri isaa shakkii tokko malee gammachuu. Cimee nama hojjateef nama karaa rabbii irra kaayisan irraa osoo hin godhin hojjateef fuuldurri isaa gammachuu. Aga rabbi isaa laaffisee isa dandeessisee san sodaa rabbii ofirra qabaatee beekumsa rabbi isaa kenne fayyadamee haraamaaf halaala sana adda baafatee waan isa miidhuuf isa fayyadu adda baafatee yoo deeme fuuldurri isaa gammachuu. Kanaaf ammoo hedduun addunyaa tanarraa namoota cinqiin dabarsan ka jennu lamaan kana jechuudha. Tokko gaafuma dura ganama laallafaa ol ka'u ajaja maatii isaa diduuf gaafa tarabbiyyuun beeku jechaa bara inni tarabbiin beeku iyyuu beekta. Karama maatiin isaa irra kaayu kana diduun baradhu qara hin qara'u. Dadhabat akkuma ol deemuun ittuma dhagamaa deema ammoo wanni inni achi dabarsisuun itti deebi'ee sirreessuu hin dandeenye sun agarte. Fakki atam addunyaa tanarraa ijoollummaa si deebifna fakkeenya ijoollummaa si deebifna maal sirreessita osoo hin jedhani maal sirreeffatta kuullee yaadii yeemu. Wanni sirreessu nin qabu. Maal fakkeenya maal sirreessitamee obboleeyyan keetii barnoota. Asatti himuun fedha. Afaan waraabessaa dandaqen. Maal sirreessita osoo jedhani. Duuba si deebifna ijoollummaa si deebifna. Atiin tun garaa nu nyaatte. Maal sirreeffachuu feeta osoo hin jedhani. Maaluma Siraa garuu dandaqen dandeessani. Sirna godhan. Ni biraa feesbuukaa kanarra na oofan ishee sirna godhani na dhiisi. Deebii kana nu deebisi. Ijoollummaa keessaa ganna sadii si deebifna. Ganna sadii. Maal sirreeffachuu feeta osoo hin jedhani. Maal sirreeffatta? Deebisaan nu deebisa. Dubrummaa sirreeffata. Mati kootana si yaachisa yaa Rabbi. Fakkeenya nama maal sirreeffatta osoo ganna xiqqa si deebifna naan jedhanii. Waan biraa tokko barnoota laal gara cufaanuu barnoota diiniitis akkaadaamiitis kana sirreeffadhaa jedha nama ofii kiyyaa jechuudha. Ofii kiyyaa
Taana malee wanni biraa wannan gaabbu hin jiru. Wannan sirreeffachuuf gaabbu. Bareeda. Maal gootaati mee sayyoo sirreeffatte ammallee gama miraattu galaafata galaafata. Allah. Galaafata moo itu galaafata? Jechuun kaa. Kanumatti lakkii fedheetuma nama barbaachisa. Wanni si yaachisaa kanumaasa. Wallah amma booda du'aayii kadhannata amma booda dhalattu akka hedduu rabbi kennu hedduu uumuuf. Abshiin wallaan dogoggoraan himte kanarraa butu duraanis rabbis daadhu dogoggoraan irraan butu. Akkasii hizbii keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Barnoonni keenya kaardhaa asumaan goolabama. Dhaga barnoota biraatiin walitti deebinutti. Mee koottaa hundi keessanuu hadhame. Meeqaa tamee akkanumatti aga laali qilleensi na keessaa dhumutti inuma isinii haasayaa urga dhaladhee miidiyaa kanarra dhufe ummata kana mee subscribe godhaa haadha seenaa kun asumaan profaayila kana gattuqa ammuma tan aga ammaa kun 2,213 si'a subscribe kiyya. Alhamdulillah jeenuu akkasiin si godha wallahi nama sheekan fedhanii bara Oromoo sheekoti si godhe. Aga san xiqqoo isii kama wanni diinii kun isa yaalachiiftu na fakkaatte. Rabbi irraa haa jaalatu. Baarakallahu fiik. Baarakallahu fiik. Wallahi sheekaa kun takkan guddatu. Naasi amane. Wala kiristaanatti wala muslimatti tokkon guddatu. Wannummaa amantii jala fiigaa takka. Yoo iyyaaloo taate gusa miidhaga waan kanaaf hin beeku wallahi. Rabbiin namaan fattanuuf isa abadan iyyaaloon taanu iyyaaloon matti gara keenya dhufa malee. Abadan. Abu Rabbin kan gaisa no afidu wallahi rabbina ga jechu amin jibe an wayni yallo sin jere kullema ani to rakna mi annama dan ma kan men go rabbi kum nagar na rasti annama kan men madan simo yo sima dale wan simi de ke sawan ta kotti ko fasitte mu di fama na got nan mi di fama sin godo annama kan nama dale temiti Baddu tiga malik dulu fudhatta baddu Oromoo irratti baddu miti bar confidence qofa simire ufit amanamumma over confidence kan obak an birata kaleni over confidence jalan la ufi amantumma olana mi nama kabina madal besi men ufit amanamumma olana qabachu gettu Sinamide. Bareeda. Hayyee maal nama akkamitti fakkaata? Over confidence jechuun humnaa ol ufitti amantummaa qabaachuu. Dhugaa dhalaan ifitti amantummaa alaan qabdu. Naaf gala Itoophiyaa keessatti hedduun barbaachistu. Reen biraaf gala. Laa amala kiyya nama akkamitti fakkaata? Atimoo. Ina maka mena mana. Ufit amanamummaa si jedhe dhagee. Ufit amanamummaan bara nama jecha kana guutuu walis si qabee jira bara. Waan feetellee hojjannaan anarraa iyyi jettee nama hojjetu. Anumarraa iyyi jedhee nama hojjetu. Malee beektaa nama namni taphattabee bara kana ta'e ajandaa itti kennee kana dubbadhu har'a akkana ta'e har'a akkanas ilaalanii akkana ta'e jedhuun osoo hin taane ufit amanamummaan hundinuu kun martuu anarraa jedhee nama gadi ba'ee jechuudha. Amalli an kanuma siin jedhee. Kun nam tokko naaf jala nama onnee laaftuu qabu. Adda facaasee yaada kan kee gaafas hin jiru nama akkamitti fakkeenyaaf nama ifitti amantummaan hin qaban dhibbaa dhibbatti hin beekanne. Onnee laaftuu jechuudha. Ta'ee nutu sibiila onnee. Apa? Lama kaya tadi kan ayam tunim biapa? Malang gua ada cara kau teh. Somali tadi. Manjin, selana kan kanji. Wan sihimu hedduu qabaadhu asirra waan siin himne hedduu qaba wallah. Asirra siin himu. Asirra waan ati naannoo nemu. Asirra siin himu.
Maali mee maal turre hanqateen? Dhageeffadhu gaa. Yoo si himuu na barbaachise asirratti si himu si. Koi ani koi irreen qabaay. An bartana. Mee an irreen qabaan. Tanallee asirratti si himu. Kana bara jecha reefu an jedhe bar jecha reefu an jedhe akkanuma naa himte baratama deebite. Over confidence waasi ofitti amanamummaan ani guutu xub jettee guutuudha waa takka ani guutuudha. Bakka takka wani. Dhaggeeffadhu. Anammoo waan takka hin qaban dhaggeeffadhu. Irrina tokko qofa hin qaban. Malee takka hin qabu. Kan inni. Wallahi irrina tokko qofa hin qaban. Kam inni. Asirratti hima. Akkas. Irrina kiyyan dabarsee nama filadha. Durummaa jaalladha durummaadha. Adurree rabbi razaqeef nyaattee fas maali gooftaa tan maasaa. Naame namaan naa jechuun jira wallahi. Wallahi maan jira. Akkasitti asirratti nama tokko yoo hir'ina isaa ta'ee itti himuu barbaadde paablikii itti himuun sirriiyyuu miti. Dhugumatti sun namicha san cabsuudhaaf karoorfatee dhufe malee gorsuuf yookaan nama san jijjiiruuf osoo hin taane itti kolfisiisuudhaaf. Abdiin ta'u. Dhageette itti kolfisiisuudhaaf filaana godhatee nama dhufe malee hir'ina namaa paablikiin nama himuun barbaachisu. Kanaafuu jeeneraalii waan ta'e waan dubbannu duraa keessayyoo abbaan uf arge very good. Abbaan keessayyoo uf arge waan namni tokko walii qabaa dubbatu keessa uf arge waan san yoo sirreeffate isaaf bareeda. Ugaa kan tusmaan kan bareeda. Kan dakai sana dhufu dia makam jet. Rabbi nagaan isaa fidu wallahi. Maal jechuun? Hayi lilfadhu feetere. Hayi lilfadhu feetere. Laaftuma kan rabbi isaa fidu naan jetta. Hayi lilfadhu feetee jedhe. Akkasitti dhaamsi kenna kaarraa kanumaan raawwateera.